Nagaan Kiristoos Yesuus lafaa fi bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kabajamoo fi jaallatamoo qulqulloota saba Waaqayyoo biyyoota garaa garaa keessa kan jirtan hordoftoota YouTube waldaa eegamsaa kan taatan akkasumallee sagalee Waaqayyoo sheer ta'ee kan isin qaqqabu akkam jirtu nagaa keessanii Waaqayyo isa eegaaf gaggeessaa jireenya keenyaa ta'e karaa hundumaatti nu gargaaree araaraaf ayyaana isaa nuuf baay'isee guyyaaf yeroo kana nuuf kenne guddisnee Waaqayyoon galateeffanna. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Akkasuma YouTube kanaaf haaraa kan taatan sagaleen Waaqayyoo yeroo hundumaa akka isin bira ga'uuf subscribe, like, share gochuudhaan sagalee Waaqayyoo wal biraan ga'a, waliif share godhaan isiniin jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. An obboleettii keessan Fantayeen jedhama. Tarii kan nan beekne yoo jiraattanii Waaqayyoon walii wajjin galateeffannee sagalee Waaqayyoo gabaabinaan walii ilaalla. Egaa Waaqayyotti amannee dhugaaf hafuuraan gaafa nuti Waaqayyoon waaqessinu jireenyi keenya nagaa argata, abdiin keenya hin haara'a. Biyya lafaa nagaa namaaf hin laanne, haalota nagaa namaaf hin laanne, qilleensa nagaa namaaf hin laanne keessatti sagaleen Waaqayyoo jireenya namaaf kenna. Sagaleen Waaqayyoo nagaa namaaf kenna. Jireenya nagaa dhabeef kan nagaa kennu, jireenya abdii dhabeef abdii jireenyaa kan kennu Kiristoosidha. Jireenyi kee, abdiin kee haala ati keessa jirtu keessatti abdii kan si kutachiise, haamilee kan si buuse irratti Waaqayyo Gooftaan maccaa sagalee isaa ergee haala ati keessatti kufte keessaa inni lafaa si kaasuu danda'u dubbii isaa siif erga. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf iyyuu haala keessa jirtu keessatti jireenya isin wal'aansoo isin qabu keessatti jireenya isin kana keessa darbuu hin danda'u isin jettanitti abdii kutattan keessaa inni isin baasu, inni isin gargaaru, inni harka keessan qabu Kiristoos ilma Waaqayyooti. Kanaaf nuti immoo jireenya keenya guutummaa namummaa keenya isatti laannee abdiidhaan Kiristoosiin eeggachaa dhugaaf hafuuraan Waaqayyoon yoo waaqessine Waaqayyo argamaa jireenya keenyaati. Haaleluyyaa, galanni Kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf argamaa jireenya keenyaa isa ta'e Kiristoos Yesuusiin barbaaddannee isa waaqeffannee nagaaf boqonnaatti jiraachuu dandeenya. Kanarraa kan hafe biyyi lafaa nagaa namaaf hin kennu. Haalli namni keessa jiraatu bu'aa ba'iin biyya lafaa nagaa namaaf hin kennu. Inni nagaa namaaf kennu, inni jireenya keenyaaf nagaa raafaa kenne Kiristoosidha. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Kanaaf isa nagaa kennu kana Kiristoosiin waaqeffanna. Haaleluyyaa, galanni Yesuusiif haa ta'u. Maqaa Kiristoos Yesuusiin yaa Waaqayyo Gooftaa guddaa guddisnee si galateeffanna. Jireenya keenyatu siin nagaatti eegame, mana keenyatu siin nagaatti eegame, sammuuf hafuura keenyatu siin nagaatti eegame. Ati nagaa keenyadha, ati jireenya keenyadha, ati abdii keenyadha, ati moo'icha keenyadha. Karaa kee gargaaramne maqaa Kiristoosiin dukkanni keenya kaleessaa sun bari'ee yaa Waaqayyo ifa dinqisiisaa siin arganne, lafa kufne siin kaane, humni keenya siin jabaate. Kanaaf si galateeffanna. Maqaa Kiristoos Yesuus galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Kufneerra, banneerra yeroo nuti jennetti harka keenya qabdee lafaa nu kaaste. Maqaa Gooftaa Yesuusiin dimismisa'aa jireenya keenya yaa Waaqayyo ifa ulfina keetiin yaa Waaqayyo barii ulfinaa nurratti baaste. Isa kanaaf guddisnee si galateeffanna. Maqaa Kiristoos Yesuusiin galanni guddaan, ulfinni guddaan siif haa ta'u. Lafa ka'uu hin dandeenye siin kaane, wanta darbuun hin malamne siin dabarre, wanta tarkaanfachuun hin malamne wantoota ulfaatoo siin tarkaanfanne. Situ nuuf ta'e dhagaa gargaarsaa, situ nuuf ta'e nooraa ce'umsaa, situ nuuf ta'e hirkoo dhugaa, situ nuuf ta'e abdii nagaa. Maqaa Kiristoos Yesuusiin galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti haa eebbifamu. Ilaa yaa Waaqayyo Gooftaa dubbii kee feena, sagalee kee feena. Dubbii isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa
ba'aa keessaa isaan baase jedha dubbiin kee gaafa namaaf dhufu lafa kufanii ka'uutu danda'ama. Yaa Waaqayyo gooftaa danqaaf danqaraa sanamatti ta'e gaara Iyyaarikootu fuula namaa duraa kufuu danda'a. Dhaloota kana duraa maqaa Kiristoos Iyyesuusiin danqaraan isaan qabe, kiyyoon isaan daangesse, gaarri abdii isaan kutachiise, gaarri rakkinaa, gaarri yaaddoo maqaa Kiristoosiin sagalee keetiin kufuu adanda'u, sagalee keetiin kufuu adanda'u. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin ulfinatti akka darbuu danda'ani maqaa Yesuus Kiristoosiin. Yaa Waaqayyo gooftaa maggaarrajaan rakkinaa, maggaarrajaan cubbuu maqaa Kiristoos Yesuusiin adeemsa kan dhowwe, tarkaanfii isaanii kan daangesse, humna dhiiga Yesuusiin abdii kan kutachiise, jireenya dhaloota kanaa duraa kan ka'e haa ta'u. Ati nu gargaari maqaa gooftaa Yesuusiin. Humna kan dhaban, abdii kan dhaban, mogoleen isaanii kan laafe maqaa Yesuusiin siin hajjabaatani humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Sagaleen kee yaa Waaqayyo gooftaa akka dubbii namaatti miti, akka sagalee namaatti miti. Sagaleen namaa nama cabsuu danda'a, sagaleen namaa haamilee nama buusuu danda'a. Sagalee kee lafaa nama kaasu, sagalee kee abdii namaa hareessu, sagalee kee seenaa namaa jijjiiru, sagalee kee hadhaa namaa mi'eessu maqaa Yesuusiin dhaloota kanaaf haa dhufu. Waaqayyoodhati nu gargaari. Ergamoonni seexanaa maqaa Kiristoosiin karaa kallattii kameen dhaloota kana danquu, dhaloota kana qabuudhaaf, dhaloota kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya isaanii akka hin jirre gochuudhaaf inni xiyyatti darbatu dhokatee mul'atee jireenya dhaloota kanarra haa galaafatamu. Waaqayyoodhati gooftaa si haa galatu, maqaan kee galata haa argatu maqaa ilma kee Kiristoosiin. Ameen. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan bara baraan haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa gabaabinaan waliin ilaallaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 kaasnee waliin dubbifanna. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan haa eebbifamu. Akkas jedhaan dubbisa. Yesuus itti fufee, isin warri itti dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaate gara koo koottaa. Ani boqonnaa isiniif nan kenna. Wanjoo koo fuudhaatii baadhaa. Ana irraas baraa. Anoo garraamiidha. Kanan gadi of deebises boqonnaa lubbuu keessaniif ni argattu. Wanjoon koo nama hin dhibu. Ba'aan namni anaaf jedhee baatus salphaadha jedhe. Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yesuus Kiristoos iddoo kanatti warra ba'aan itti ulfaate, warra adeemuu dadhaban, sababii ba'aan itti ulfaateef warra siquu dadhaban, warra yaaddoodhaan qabaman, warra kufanii ka'uu dadhaban gara boqonnaatti, gara jireenyaatti, gara aara galfiitti yeroo inni waamu argina. Maqaan Waaqayyoo gooftaa bara baraan haa eebbifamu. Isin warri itti dadhabdanii dhamaatan, ba'aan kan isinitti ulfaate hundinuu gara koo koottaa. Ani boqonnaa isiniif nan kenna. Wanjoo koo fuudhaatii baadhaa. Ana irraas baraa. Anoo garraamiidha. Kanan gadi of deebises boqonnaa lubbuu keessaniif in argattu jedhe. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u. Inni unuuf jedhee waan namni baachuun hin malle, waan namni baachuun hin dandeenye anaaf isiniif jedhee baate. Inni wanjoo ulfaataa anaaf isiniif jedhee baate. Ba'aa nurraa kaaseera. Ba'aa cubbuu, ba'aa rakkinaa, ba'aa abaarsaa isa nutti ta'ee nurraa kaaseera. Unuuf birmaddummaa, unuuf nagaa, unuuf boqonnaa nuuf kenneera. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan haa eebbifamu. Dhiphina keenya ofirra kaa'ee, ba'aa keenya ofirra kaa'ee,
isa gadi nu qabe wanjoo garbummaa sana nurraa cabseetu Kiristoos unuuf jedhee dhiphachuu isaarraa kan kee dhiphachuu jalaa oolle ba'aa unuuf jedhee baachuu isaarraa kan kee wanjoo garbummaa jalaa birmadummaatti jiraachuu dandeenye Yesuus Kiristoos warra kamiin waame warra dadhaboota waame warra ba'aanitti ulfaate waame warra abdiin qabne waame gara eessaatti gara boqonnaatti maaliif warra dadhaboota waame warra ba'aanitti ulfaate waame warra gatiitti isaanirra wanjoon garbummaa jiru warra badanii barbaacha hin qabne warra kufanii ka'uu hin dandeenye maaliif waame uf danda'aadha waan ta'eef deeggarsa waan hin barbaanneef warra abdiin qabne abdii jireenyaa kennuudhaaf warra humna hin qabne humna kennuudhaaf warra kufanii ka'uu dadhaban lafaa kaasuudhaaf warra wanjoon garbummaa itti ulfaate wanjoo garbummaa sana irraa cabsee birmadummaatti akka jiraatan gochuudhaaf warra ba'aanitti ulfaate hundinuu gara koottaa ani boqonnaa isiniif nan kenna jedhe Yesuus har'a ba'aan kan sitti ulfaate har'a haalati keessa jirtu rakkinati keessa jirtu ba'aa kan sitti ta'e wanjoon abbaa ormaa gatiitti kee kan cabse siquu kan si dadhabsiise deemuudhaaf karaa kan si dhaabe waaqayyo gooftaan maccaa ba'aa ulfaataa jireenya keerraa hin kaasa gara Yesuus Kiristoos kootu saboqonnaa namaaf kennu sanagaa namaaf kennu sa jireenya namaaf kennu sa ulfinatti nama dabarsu sa moo'ichaan nama gaggeessu gara Yesuusitti boqodhu Yesuus Kiristoos boqonnaadha namni isatti rikkate boqonnaa argatee jiraata maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan haa eebbifamu inni nu waame amanamaadha boqonnaa lubbuu keenyaaf kennuudhaaf ufiisaaf boqonnaa dhabe ufiisaatiif dabarsee uf kenne ufiisaatiif xoofoo hadhaa sana keessaa unuuf unateetu du'ee du'a moo'ee ka'ee unuuf jireenya kenne Yesuus haleluuyaa ati jireenya qabda biyyi lafaa jireenya hin qabdu yoo siin jedhe seexanni jireenya hin qabdu yoo siin jedhe inni sobanni jireenya kee ta'e Kiristoosidha inni nagaa kee ta'e Kiristoosidha inni moo'icha kee ta'e Kiristoosidha inni nagaa kee ta'e inni abdii jireenyaa siif kenne Kiristoosidha kanaafiyyuu ati nagaa qabda ati jireenya qabda ati abdii qabda karaa Kiristoos Yesuus nuti jireenya arganneerra karaa Kiristoos Yesuus nuti boqonnaa arganneerra karaa Kiristoos Yesuus nuti nagaa arganneerra haleluuyaa galanni Kiristoos Yesuusiif haa ta'u wanjoo koo fuudhaatii baadhaa ana irraas bara anoo garraamiidha kanan gadi of deebises boqonnaa lubbuu keessaniif hin argattu jedhe Yesuus anarraa bara wanjoo koo fuudhaatii baadhaa namni ba'aa ulfaataa baatu adeemee siquu hin danda'u lafa yaade ga'uu hin danda'u teelaa isaatiin kan dhufan baay'een bira darbu sababii maaliif sababii ba'aa baatee adeemuuf haleluuyaa galanni waaqayyoof haa ta'u ba'aa namni siif hin beekne haala namni keessatti sin argine keessa ba'aa ulfaataa baattee kan bitintirtu jirta mogoleen kan silaafe jira waaqayyo ba'aa ulfaataa jireenya keerraa hin kaasa maqaan Yesuus Kiristoos haa eebbifamu wanjoo koo baadhaa jedhe Yesuus anarraa baraa jedhe Yesuus ba'aa ulfaataan kan adeemsisee galmaan nama ga'uu hin dandeenye cubbuudha kan namni nama irratti hin beekne kan namni itti nama fayyisuu hin dandeenye kan namni nama gargaaruu hin dandeenye ba'aa cubbuuti ba'aa cubbuu immoo Yesuus Kiristoos duratti yaada garaa geeddarannaadhaan Yesuus Kiristoos duratti yoo isa ba'aa kee sirraa fuudhee si boqochiisuu danda'u isa dhukkuba cubbuutti si fayyisuu danda'u isa wanjoo abbaa ormaa sirraa kaasuu danda'u Kiristoos duratti yoo uf dhiyeessite yaada garaa geeddarannaa isa duratti yoo qaba dhukkuba cubbuutti si fayyisa Yesuus haleluuyaa galanni waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u dhukkuba cubbuutti si hiika Yesuus nuti karaa Yesuus Kiristoos garbummaa jalaa gara birmadummaatti gara jireenya nagaa argachuutti dhufneerra karaa Kiristoos jireenya naaf siif kennameera maqaan waaqayyoo haa eebbifamu wanjoon namni anaaf jedhee baatu maalidha salphaadha namanni buu jedhe Yesuus anarraa bara gadi of deebisaa jedhe
gadi of deebisanii Kiristoos Iyesuus gadi of deebisee utuu waaqa ta'ee jiru utuu guddaa ta'ee jiru ulfina isaa dhiiseetu gadi of deebisee anarraa baraa gadi of deebisaa jedhe. Gadi of deebisuu keessaan ulfinatu dhufa. Hallelujah. Galanni waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u. Kiristoos irraa barachuun keessaan Kiristoos irraa barachuudhaan gadi of deebisanii fuula waaqayyoo turuudhaan jireenya isa caalutti darbuun hin danda'ama. Jireenya isa caalutti kan si dabarsu Kiristoosidha. Ulfina isa caalutti kan si dabarsu Kiristoosidha. Moo'icha isa caalutti kan si dabarsu Kiristoosidha. Namni adeemsisee galmaan si ga'uu dhiisuu danda'a. Manaa si fuudhee manaa si baaseetu iddoo malleetti si gatuu danda'a. Iddoo malleetti kan singanne ufittamane kan si gaggeessu ufittamane kan si jiraachisu Kiristoos Iyesuusidhaan ni galmaan si ga'u. Kanaafiyyuu gara isaa kootu ba'aa isa ta'e jireenya keetti gara isaatti fidi. Inni ba'aa wanjoo jireenya keerraa cabsu inni qambarri rakkinaa jireenya keerraa cabsu Kiristoos wajjin jira. Galanni Kiristoos Iyesuusiif haa ta'u. Hallelujah. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isatti jiraannee isaafis jiraannee jireenya akka argannuuf anaaf isiniin Kiristoos agargaaru. Maqaan waaqayyoo gooftaa bara baraan haa eebbifamu. Hallelujah. Iyesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Wanjoo koo naman dhibu. Wanjoon koo salphaadha. Ba'aan namni anaaf jedhee baatu salphaadha jedhe Yesuus. Isarraa baruu waaqayyoon sodaachuu abboommi waaqayyoo eeguu gaafa dandeenye wanjoo abbaan ormaa wanjoon cubbuu wanjoon abaarsaa gaafa jireenya keenyarraa cabe cubbuu jalaa yoo duune biyya lafaa jalaa gaafa duune fedhii foon keenyaa jalaa gaafa duune wanjoo Kiristoos baachuu dandeenya. Namni wanjoo Kiristoos baatee adeemu barasaa hundumaatti ulfinatti darbuu danda'a. Ulfina isa fuula isaa dura jirutti tarkaanfachuu danda'a. Namni ba'aa cubbuu baatu garuu namni akka yaada isaatti akka fedhii isaatti akka biyyi lafaa isa ergatutti ergamu akka yaadni isaa isa gaggeessutti kan gaggeeffamu garuu adeemee fagoo ga'uu hin danda'u. Maqaa Iyesuusiin humni adeemsisee fagoo si ga'uu danda'u. Humni miila kee tarkaanfachiisuu danda'u. Humni si tarkaanfachiisuu danda'u. Humni waaqayyoo waaqarraa siif dhufu. Ayyaanni waaqayyoo gooftaa Yesuus inni galmaan isin ga'uu danda'u isiniif haa baay'atu. Maqaan waaqayyoo gooftaa bara baraan haa eebbifamu. Hallelujah. Galanni waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u. Waaqayyoof haa galatu. Hallelujah. Seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 13-14 yoo dubbifattanii egaa dhugumaan si duratti faara tolaadhaan ilaalamee yoon ta'e akkan si beekutti si durattis faara tolaadhaan ilaalamaa akkan jiraadhu adaraa karaa kee anatti agarsiisi jedhe. Adaraa karaa kee natti agarsiisi. Jarri kunis saba kee akka ta'an ilaali jedhe. Waaqayyo immoo deebisee fi ani ofii kootii si wajjin nan adeema. Boqonnaa siif nan kenna jedheetu Waaqayyo iddoo kanatti Museetti dubbata. Museen iddoo kanatti egaa dhugumaan jedhe si duratti faara tolaadhaan ilaalameera yoon ta'e akkan si beekutti si durattis faara tolaadhaan ilaalamaa akkan jiraadhutti ati adaraa karaa kee anatti agarsiisi jedhe. Karaa kee natti agarsiisi. Daandii kee natti agarsiisi. Qajeelfama jireenyaa anaaf kenni. Jarri kunis immoo saba kee akka ta'an warran ati natti laatte kana warran gaggeessaa jiru kuna akka saba kee ta'an ati ilaali jedheetu fuula Waaqayyoo duratti
namni waaqayyoo iddoo kanatti waaqayyoon kadhatamu seen waaqayyoo immoo deebisee fi maal jedha ani jedhe ofii kootii si wajjin nan adeemaa jedhe boqonnaa siif nan kennaa jedhe lafa ati dhaqxutti mana ati jiraattutti gaafa Yesuus Kiristoos wajjin jiraatee boqonnaaf nagaatti jiraachuu dandeessa biyya nagaa namaaf hin laanne mana nagaa namaaf hin laanne qilleessa nagaa namaaf hin laanne keessatti gaafa inni nagaa kennu Kiristoos wajjin jiru ati jireenyi kee nagaatti jiraachuu danda'a hafuurri kee sammuun kee nagaatti jiraachuu danda'a gaa'ela kee keessa gaafa Yesuus jiraate gaa'elli kee nagaatti jiraachuu danda'a mana kee keessa gaafa Yesuus jiraate manni kee nagaa argachuu danda'a kanaafiyyuu sa nagaa kennu sa si boqochiisu sa gaggeessee galmaa si ga'u Kiristoositti of kenne Kiristoositti of kennuun jireenyadha haaleluyyaa makraa danatiyaas peelatu kayas wahakriga eeyya isa nagaa kennutti sa boqonnaa kennutti sa aara galfii kennu Kiristoositti of kenni ani jedhe faara tolaadhaan fuula kee duratti ilaalameera yoon ta'e saba warra tinatti laatte kana gaggeesse akka galmaan ga'uu danda'utti ati jedhe saba kee akka ta'an hin dagatiin jedhe waaqayyo immoo ani si wajjin nan ta'a jedhe si wajjin haa ta'u waaqayyo ani si wajjin nan ta'a boqonnaa siif nan kenna nama waaqayyo wajjin ta'u boqonnaatti nagaatti gaggeeffamuu danda'a inni boqonnaaf nagaa sii kennu Kiristoos si wajjin haa jiraatu haaleluyyaa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u waaqayyo sinaa eebbisu waaqayyoon galateeffannee nan xumura galanni fulfinni guddaan teessoo kee irratti bara amma bara baraatti siif haa ta'u boqonnaa arganne nagaa guutuutti akka jiraachuu dandeenyuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati inni boqonnaa namaaf laachuu dandeessun wajjin akka taatuuf si kadhanna dhaloota kana wajjin akka taatu sin kadhadha dhaloota kana akka gaggeessitu sin kadhadha abbaa koo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati waaqayyo keenyadha ati abdii jireenya keenyaati maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaloonni kun sin gaggeeffamani jireenya keenya keessatti si wajjin jiraachuu akka dandeenyuuf nagaaf boqonnaatti jiraachuu akka dandeenyuuf maqaa gooftaa Yesuusiin hafuurri keenya nagaa kennu nuuf haa dhufu hafuurri keenya jireenya kennu nuuf haa dhufu hafuurri keenya nama boqochiisu nuuf haa dhufu hafuurri keenya gaggeessee galmaan nama ga'u nuuf haa dhufu maqaa Yesuus Kiristoosiin adeemuu kan dadhaban humna kan fixan abdii kan fixan maqaa Yesuusiin haamileen isaanii kan bu'e amma maqaa Yesuusiin dhaloonni kun haa jabaatanii lafa